harka nama kennaan buunee harka nama biraatiin galaafatamee dhugaarsutti maan hafuura hafarsoo dhabamee jira sii galee goodanyoota isaatti safarsan ta'eedu nama 5 silkiinaa erganii kinoo silkii si erguu danda'a magarlaafu. Garteessaa namni hunduu irra qoosaa jira malee hafasaan namnummaan isa iyyuu akka jiru sii galee. Namni obboleessa lubbuu ilma namaati hanga barbaadee yoo ta'e namni laal waayyuu balleessu akkaataa itti qixaatamu akkaataa itti gaafatamu bar osoo qabamee iyyuu shurxa qabee jedhanii kallattiin beekani. Osoo immoo harka namaatu jiraatee immoo namuma Oromootu qabeetiin akkana goisaa jedhanii beekani rakkoo takkan qabu. An hattan bilaazariin isaa ka biyya jiru kaasirraa qabamee gale jechuudha. Bilaazariin isaa hundi nagaafatee abboo quba qabda waan miidiyaa irra deemu namni hunduuyyuu miidiyaa biyya keessa taa'ee hordofaa jira. Eegalee maatiin isaa tokko waan qabu. Ayyee namni piraankii yoo ta'e bar namni haadha abbaa ofiitii bar maatii isaatii dawwalee maatii isaa akka rifanne godhaa bar namni maatii qabdatama fakkeenyaaf hanga barbaadee yoo ta'e namni maatii ol si rifatu hin jiru. An hiriyyaadha. Hiriyyaa caala namni si rifatu haadha abbaa keetii fi obboleeyyan keeti. Eegalee obboleeyyan kee kana allakki nagaa qabaa kun ajandaa miidiyaati jettee yookiin ofirraa qollofta jechuudha. Hayyee ka piraankii ta'e kan namni gardeetni waan kana kijiba ta'e obboleessa isaa maa gaafata biyyarraa jechuudha. Egaa akkas ta'ee amma laali dhugumoo dubbannee baalii ollee sirrii hin jiru. Qarabbii dubbanne. Muknaatum yoo dhiqqaate nama 1,000 fa'i ol mana ofiitti ol galchee namoota akkas baay'eetti qoosisuun gaariif jammare. Ijoolleen keenya ijoolleen sikkoo mandoo kun abaarsa qabna naaf fakkaata. Wal cabsu irratti wal xiqqeessu irratti dhugaa walii dhoksu irratti namni kutaan tokkoon kan waan godhe illee hin jiru. Qarabbii nama kutaa biroon tuqinaan hin tuqan. Namni dhugaa walillee awwaalu namni walirratti illee qoosee walirratti baasu haqarabbii dubban innuma obboleeyyanuma waliiti. Baadiyyoon nama 1,000 fi 200 naqee umariin ku ajjintaan achi tiratu ni gastillee ergannillee andibbeetuma minaamin kunillee natti hin tolu yoo dubbadhe dhugumaan namaa dubbadha yoo dubbanne immoo itti dhiiseetuma taa'ee ilaala. Akka nama ijoollee taraa wayiitiitti akka nama ijoollee bakka jechuun yoo magandallee wal qoodanuu ganda namaa yoo qoodan irra bareeda malee ganda fi qooduun gaarii miti. Umariin sun achi keessa taa'ee haasaya hin taane achirratti haasa'uun gaarii miti. Almuhiim ilmi namaa dibbilee situtumu I don't care for this one. Warra bulkaaba hanga addunyaa tara jiraadhu waan hin beekneef haaratii takkitti rabbiin irraa na gaafata. Abbaa kiyya yoo ta'e malee nama birootiif dantaan qabu. Muknaatum kana jiraachisus rabbii, kana ajjeesus rabbii, musiibaa natti dhuftu kanatti fidu rabbii, kana beelessu rabbii, kana quubsu rabbii, kana maa wal qixxeessullee rabbii, kana maa gadillee na godhu rabbii. Silaa akka tattaafatuuti nuti hunduu biyya Arabaa kana keessatti haaftaamnen bakka iska xiggisanu jechuudha. Garuu akka nu yaadnuuf akka nu barbaadnu rabbitu nu gochuu nu dhoogge namni hin dhoogge tokko illee hin jiru. Kanaaf haalli amma gastii adda addaa banamee irratti qoosamaa akka nama dhuufuun qabdee irratti dhuufamaa irratti haasoo kun sirrii miti. Maala farsa yoo ta'e. Bee mucattii tana buusi baalii wal galchaa mucattii hawwii bu'ii meetti. Hawwii bu'ii mee dhiifama wajjin. Hawwichoo dhiifama bu'ii. Hawwii. Hin buuti rakkoo. Hawwii bu'ii meetti. Injiraame farsa yoo ta'e. Nama gastii galchuu nama sadii hin galchuu. Maal jedhaa barsu Profeesar? Jechuun nuubii beeku. Nama gastii galchuu. Geesti galchuufi? Yaa. Asalaam jedha. Akkas bakka itti erganiin kana qo'e yoo isin irraa bahuu hin danda'in. Ani irraa rakkoon qabu irraa ba'a. Bahuun beekte. Okay. Esi lubbu bakka yeroo biroo deemta esi. Bahuun beektaa baatu. Ishi galatoo maal fadhaa? Kooloo godhi mana yeroo biroo deebita. Si deebisa. Toleshi. Innaa mana akkasitti bananii irratti qoosuun hin barbaachisu. Bi'aansi nama tokko dubbachuu fi yoo hin dandeenye sagalee ta'uu fi yoo hin dandeenye dhiiste bira. Bahuun beektu. Baatee jirti. Innaa hin baabira jechuudhaan yooma sagalee ta'uu fi hin dandeenye cufee bira kuta. Bakka irratti hin qoosu. Kanaaf kan irratti qoosaa jiru. Baay'inaan ijoollee keessan tokkoffaa irratti baaliyyoodha. Tokkoffaa namni mana banee itti qoosaa jiru baaliyyoodha. Kanaaf ani garuu natti hin tolle kiyyaatti. Kababumatti. Am baaliyyoon daariitti mana argan liibii gubbaan turre. No, ajala lakkoofsa tokko barreessatiin ture. Baaliyyoo amma erga dhufe gastii ol argataatiin ture amma wayita wajjin haasa'e. Bashoo guddaan tokko namicha san jechuun bashoo guddaa. Bashoo wayita somba argatu nyaatee wayita dhabu ciisu tokkoffaan baaliyyoodha. Nama kolfaaf mana banatee nama walitti ol naqu tokkoffaan baaliyyoodha. Namni biroo hin jiru. Namni dhugaa namaa awwaalu. Namni dhugaa namaa dho'isu. Namni dhugaa namaa tajaajiltu illee akka qoosatti deebisee bishaan obaasu tokkoffaan jiraate baaliyyoodha. Lammaffaan umarii. Kanaaf sirrii miti kun.
Konkaakaraa deedii ofii keetii ati dubbiin dhugaa miti jetteen harkatti wanni gootee naan dhugama hin jedhee jettee himne maal baabura bantaati xannee. Darfaso atii fi gurbaan mataa tuuchee sun jechuun artistii jettanii nimi artistii maaliif kun akkanumaan akka lukkuu Artistii miti sun artistii Umar Beeraati. Inna reef mana bantanii maal haasaa turtan gubbaraan isin ilaalaa ture bada egaa gaseeni malee. Horiyaa jalli bannaatin hin kijibinii dhageeffadhu deeddii waan takkaa waan qabdu ati baaburee keebanii shiishaa kee arsiteemi darfuus maal afarsoo isa beeyta afarsoo. Dabbaa keenya zoorsifnee addunyaa ayyisiifnanu. Wallahi billahi dhageeffadhu. Dabbaa qabdu garaa garaa qabdu darfasoo funyaan asirraa karaa asfaaltii wanni ergasii dheeratee karaa Suudii fi agartee Suudii irraa Kariyaad irraa joonni galchuu kana jiddaaf makkaan galchuu kana asii funyaan gad dheeratee afaan kun akka haroo ta'e tamana duubaa akkasii ka'e achi ga'ee sirra bar baaburee hudduu gurraacha isa wayyaa. Konkaanuma maraa rabbi nuu kennee bara akka kee dhalaa dhiirri mataarra nambichoo yana fokkataa akka kurree ooyite. Labana kana akka ati bar nama jaartiin dhageeffadhu sitti himaa horiyaa. Maashina godhatte baalage. Ati bar nama jaartiin gattee biraa baatee jaartiin gattee biraa baay'ee jechuun taraa wal ta'uu dhageeffadhu bada konkicha afaan isaa ka gaagura kan dhimmi keessaa deemee fakkaatu. Kee kana laali ka tusee harree fakkaatu. Tuseen harree bar faayidaa qaba addunyaa guutuutti wal arrabsaa jira. Ofitti dabarsi. Wallahi tuseen harree addunyaa guutuutti wal arrabsaa jira. Ooyi jaartii ta'e oogoo jaartiin maaliif gattee si biraa baate? Dhageeffadhu jaartii wayituu baddeen biraa baatu jiru. Horiyaa nama jaartii bar suuree si gootee si biraa tarteerati gara laafuu kan namni dhiyaate. Dhageeffadhu taraa wal dhoofna bada hoolaa dhageeffadhu. Ati bar nama jechuun obboleessa keetiin. Okay? Gara laafuu inni jitaa barate inni jita wallaahi takkaa afarsoo hin qoofneen konka nan beeytu ana wallaahi yoo billahi. Taraa saya baaliyo taraa. Maal taraan beeka namichi. Sila gara laafuu rabbi jedhi wallaahi bilaa wayita naa wajjin haasoo itti ufduu balaalaa naa wajjin haasoo wallaahi akkasitti. Maal ufduu balaalaa mi dhagaye? Ooyi dhageessitti maa. Meeshaan kee Faaxumaa harka jira yoo dhugaa afarsoo seeran gattaatee hin baasin. Akka meeshaa afarsoo beetti meeshaa keessa Faaxumaa bira baasuuf ta'an. Faaxumaa Allahu. Faaxumaa kokkichela ana wajji wal agarree guyyaa masan jechuu gaafadhu dukaa majjiteemnee turre. Ani shakka biyya nyaata. Gara laafuu dhageeffadhu dura si jammar Faaxumaanuu si jammar nama qaama nama waraabuu miti mormaa ol namatti mul'atti maal abbaa keetii kijibda. Barbannaa jaartii namaa dhageeffadhu wallaahi billaa dhageeffadhu alfanuura jala jira. Jaartii nama maqaan balleessi. Rabbii kiyya san jedhe bultii namaan deemu. Naal wasaq. Suni laafisa duraati suni. Waaqa ammaati. Yaa wallaa gara laafuun gowwaadha wallaahi laziin Faaxumaa jechuun jaartii namaati namni jala jira sii waan duraanitti waan bultiin dalagin gabaree. Laafisa duraanni faaraadha ka laafisa isa duraa deemee qotuuf. Salami konkaa. Wallahi bilaa kama dhugaa luuxiidha wanni ishee jazbaa mucaayyuu maqaan harkaa afuufannaa baaliyyoo kiingidha. Ay Oromoo na beeyti kaabaran bakka sanii nan beeytu mucattii ani kabajaan fuudhee kon kaabaran isinirraa gurguree ganda keessanirraa gurguree jazbaa. Ganda keenyarraa gurgurtee keessatti awwaaltee soyaa gabaanyu malee sun dhimma nagalchee miti. Ka waa'ee gurballee histirii ammaa eeggatu malee ka duraanii yoo soqee yaani yefriz araadaan inji waan bilooti miti nan galchu suni. Faaxumaan nama akkasiitii miti horiyaa amma san bira kutiiti eessi bira kunna waa'ee afarsoo dubbadhu amma kanatti dubbataan waa'ee afarsooti. Sila waa'ee afarsoo rabbii keetii jedhii bara yoo xiqqaate silkii afurii ol natti erganii bar dawwalee bar ijoollee isa birarti naan jedhan martuu bira hin jirru itti sila bara naatiin bar wayitiin taa'arra seetaa gara laafooti rabbii kiyya san si gadde. Maaqala. Reefuu wayita gurbaan mataa quraa sun akka haasa'uu sani maa akkuma gurbaan kun qabetti qabdanii dubbii dhugaa tokko baasimaan jedhinaan. Horiyaa ilaa dhugaartu wasitti mee anni waan giltii Umar Bukaarii irraallee addaan baafadde sii galee wallaahi Umar Bukaarii afarsoo osoo akkana bira fidanii qabedanii si jammariin qabullee takka jedhe waan teekistii amma culullee waliin barreessan guruppii keessatti waan guutuu nutti agarsiise birrii agana si erga akkana si godha ka jedhee mara nutti agarsiise booma takka Umar Bukaarii sila Umar Bukaarii sagatti see taati rabbii keetii jedhi nama dabarsee kennu si fakkaata. Dhugaa jirtu nutti agarsiisee kana nuun jedhe irraa fudhannee tumaan deemnee Umar Bukaarii waan guutuu osoo olaan ispeelinga takka naqin sagalee ahmakaa hee mara nu dhageesse ishii yoo barbaadda waraabadhaa jedhe si galee kanaafuu ijoolleen takka ijoolleen teen laal ijoollee kutaa biraattu nyaate malee wallaahi ijoolleen arsii takka afarsoo dabarsitee hin kennitu dhugaartu sitti maan amantii amanuu baattus. Okay baaliyyoo eegan kanin waan bareeda gaariidha.
kana itti gammanne malee itti nu gaddisiisu hin jiru. Nama ofiiseef godhachuun supposed toodha kuni. Okay, mucaan kuni hanga ammaatitti lubbuun isaa eessa dhaqxee inni eessa dhaqee hafuura isaa dhabame kun akkamiin barbaadama? Kennineefi jirraa Rahma Cululleen keessaa inni itti barreesse sa'aatii 24 keessatti waan kana ifa nu godhuu dhabdee taanaaniin seeraa wal gaafannaa jenneen itti himne jira. Shaffilli bar Jarmanii kana ciiftii horiyaa akka reefa ol baatee loltuun argine shaffillee akkuma miidiyaa kana lafarratti dhuftee si gaafatti. Sigalee uummata wanni isheen uummata kan dhisaatan warra abdaa Huseenii mucaan. Sigalee wanni namni callisaa jiru takka hin jiru horiyaa abdaa Huseen jechuu yoo beeyte. Uummata qallaalisitti hin fakkaatin shaffilli. Uummata waxatee hundeen jaraa hundee akka shirkaati. Uummata shirkaa kana jechuun uummata sheedam jedhama. Hundee jaraati sigalee uummata wanni sitti hin fakkaatin akkuma amma calliftu kana yoo nate amma ijoolleen shaffilaa callisaa jirti minaamina faasii fakkaataa miti rabbii kiyya sanis sii kakadhe hojiidhaan agarsiifti. Maa Ahmad Cululleen beekaa ijoollee shaffilaa takka Ahmad Culullee bakka ijoollee shaffilaa sargii dhayitu Ahmad Culullee dhayitee gaafadhu. Takka ijoollee shaffilaa bakka sargii jaraa bakka eebba jaraa dhayitee gaafadhu hin beeti. Seenaa dhiiraa beeti gara laafoo anaaf siyya asirratti inni ijjiinu sitti hin fakkaatin. Sigalee namni dubbiin gara bitaa gorteetti ijoolleen di. Okay, meessi haa ta'u gosumaanuu ta'e dhugaan namaa baafuttis okay. Usmiyyee irra fe'ennillee. Usmiyyee sirkii maal rabbii keeti jedhi. Kanaafuu dhugaa afarsoo bakka jirtanii marti keessan just for afarsoo jedhaa marti keessan footoo poostii godhaa. Ati garuu seenaa darajee tapha yoo duutellee akkuma konkinatti keetittuu seenaa darajee jirta wallahi. Maaliin? Hiriira baatee jirtaa mireemaa. Viidiyoo san argitee rabbii jedhi ifati mokolfi gara laafu. Bara akka nama shiftaa jalaa dheessee bosona seenee bosonatti ruuhii shaadee takkittiin agartee gumaa namaa barbaadutti dakkana eenyu moobaayilii lafa keettee of waraabde liibii seente. Horii alaa biirratti akkas godhee farcuu mana bakka namni addaraasha kana jisus maal taate naan jetti faranjiin dhufte. Yoo gurbaan doollee seenaa dabarsee salma sheeraa godhanii. Yaa wallahi maalin jaaladhaa ni beektaa garaana nyaata afarsoon akka miidiyaa gubbaa kanaa miti gara laafoon beektaa. Bataan miskiin sabnu sii galee. Eka maa jidee ana malaali usmiirra isa naa usmiyen garuu maan jedha beektaa. Ani si saayibaa goddanyaadhaa si jecha arrabsamee si jecha ijoolleen waan hin taa'e naan jette naan jedha. No. Usmiyyeen keessa leeyoon taasu taanee qabu. Afarsoon garuu akka dubartii imimmaa amana naasa. Afarsoon keessi isaa baay'ee laafa garaan isaa kun akka waraana yaadigi. Yaa wallahi kun of eegallee beektaa kun goobaziidha. Kan afarsoon garaa nama nyaata sii galee. Yaa. Bataami qalbii namaa cabsaa jarana marti keessan footoo afarsoo poostii godhaa justice for afarsoo firii afarsoo sirba ajaa'ibaa irra galchaa ijoolleen ta'e namarti keessan jaalattoonni afarsoo rabbii keessan si gadhe miidiyaa kana miidha takkaan dhaaba. Kulliin nama kumaa jirtu kun justice for afarsoo dhiini afarsoo ba'uu qaba sii galee afarsoon du'ee jira isaan namni beeku hin jiru Ahmad Culullee akkatti gammadu argitan. Afarsoo harkaan laatanii haasawaa tokko taasee maaliin ta'inaa injiraa miti bakka Usmiyyee jala seenii ilaali argitee viidiyoo san viidiyoo Usmiyyee poostii godhe jala seenii ilaali baxaam yaasaasinal si galee qalbii namaa cabsa awwaaltuma sana akka inni nyaatee beeki. Bar takkaa bar inni bar sa'aatii qabaa ture bar viidiyoo poostii isaa duraa yoo agartee jette sa'aatii akka waan kana agartee irratti itti adeemaa jiru tarkaanfii irra fudhanne jedhanii deemaa jiran sa'aatii irra galfatee poostii godhaatiin hin turre si galee. San jechuun immoo agartee waan kana agartee akka takbaadhaan karaa ittiin isa qaban irratti adeemaa jiru waan hunda irra sirreessatiin jira si galee. Ammallee waan keessanaa ani hanga sila addaan hin baafanne malee dhageeffadhu wallaahi billaahi. Namuma dhiyooma kana guyyaa 3-4 waan hin caalle gaafuma dhabame kana duratti sawwaayini osoo namni wajjin haasayaa jiru osoo mucattii wayii keessa jirtu sawwaayini eebaluu ka jedhamu mucaan tokko gartee biyyuma kana keessa jira riyaadima kana keessa jira sawwaaqaa waa fidee fi achi dhaqe mucaa kana digalee mucaan sun bira dhaqee deebi'ee afarsaan gaaf guyyaa lammaffaa dhabame dhageeffatu digalee keessa jira ani mucattiin mee eebaluu san gaafadhu osoo ani keessa jiru. Mee eebaluu na dhufe qooyi waa fide jedhee waa fidee achitti wal arganii wal dubbisanii biraa deemean silkii isaa yeroo sammisen jira wal naasaa jira silkii keessa jira eebaluu bira dhaqee deemee gaafadhu naan jette mucaa san immoo ittillee dawwalee ittillee barreesse naan deef narra leen kaafne. Ijoollee eessati? Ijoollee ma kenna ijoollee ma si komandooti.
Kuni buufa nu bira taa'ee ijoollee keenya kan inni maa jedhee asitti maa godhan duucharee. Wallaahi billaa ijoollee kenna afarsaa namni isa beeku ijoollee ma kenna. Ambar dubbiin baaliyyoo malaaqiitii qabdu mataaf kaddaan hin beektu bara. Giraas gabbaa. Ayi qalladii naa jirana wallaahi billaahi. Wallaahi qalbii isin qalladaa malee akka bittin jiru. Afar garraafu ila dhaggeeffadhu. Makeen mataa miila wallaalaa beektaa. Ila dhaggeeffadhu Oriyaa. Oriyaa na dhaggeeffadhu namni anarraa afarsoo dhiyaatu hin jiru dhugaa artu sitti himee usmee caala naaf afarsoo wajjin haasaa ture sii galee wayitanii rakkoo keessa jirullee wayitanii bal'oo keessa jirullee goddanyaa kiyyaa hin jaalladhaan sii galee gan wayita waan afarsoo namni asirratti qoosu kana nan garramu sii galee maaliifi waan afarsoo beekuuf kanaafuu afarsoon harka nama kennaan buunee harka nama biraatiin galaafatamee dhugaa artu sitti himaan hafuura afarsoo dhabamee jira sii galee goddanyoota isaa tasafarsan ta'eedu nama 5 silkii naa erganii kinoo silkii si erguu danda'ama gararaafu itti dawwalee hommata akka hafuurri afarsoo hin jiru malee. Kanaafuu gara furmaataatti deemuudha malee Ahmad Culullee sa'aatii 24 kennineef jira sa'aatii 24 keessatti ibsa nu baasuu qaba. Ibsa maal jedhee afarsoo yoo qabsiisellee qabamee jira afarsoon yoo hin qabsiisinillee hin qabsiifne jedhee ibsa nu baasuu dida ijoolleen teenya marti keessan justice for afarsoo marti keessan viidiyoo dalagaa sirbaan gumaa harkatu baasa isinii galee hin qalladina obboleessi isaallee Suudarbiyaa keessadha. Obboleessi Ahmad Cululleellee kanaafuu dhiiga ilma keenyaa nu ba'uu qaba sii galee afarsoon wallaahi lazim warri garee shaahadaa kana du'aayii godhaniif hadda yoo argitanii nama 2,000 irratti maaliifi afarsoo waan kam keessa iyyuu hin jiru polotikaa kam keessa iyyuu hin jiru ijoollee waltumsiisuu keessa hin jiru lolaa akka gaafa wallolee irraa dhaabate nagaan garee keessa deebi'ee karaa jira ofii keessanii miidiyaa irra fiddanii Ahmad Culullee nama arrabsiisuu jalqabdan malee afarsoo waan mara keessaa iyyuu ba'ee jira kana beekaa jechuudha nama islaamsuu nama shaahadaa nama qabsiisuu afarsoon nama quraanallee qara'eetiin haga wayii nama qaraasisaa nama barsiisuu jalqabee waan mara keessaa ba'ee kanaafuu dhiiga mucaa kennaa dhiiga mucaa Arsii dhiiga mucaa Oromoo dhiiga mucaa Muslimaa marti keessan sagalee ta'aa fi bira dhaabadhaa justice for afarsoo wallaahi lazim dhugaan afarsoo nu ba'uu yaa amma usmiyye qalladina wallaahi billaahi wala bulkaa bangak jiru wayita qaldi dhakin dhagaye yemir dhugaa tokko fasti dhagaye namni gake afarsootti dhiyaatu sun jiru kunin akkanumaan dhibbeetumanii namni amalallee akka salama wal beeku hin jiru walillee bilbiltanii dhimma gurbaa kanaa jechuudha serious ajandaa godhachuu hin barbaadan tuktuu hin guddifachuu namni dhibbisa namni kun akkana laalu hin barbaadan odoo suuraa afarsoof duuba kaa'ee irratti haasa'ee ka afarsoon arrabsuu dhufuufiif gammachuuf ibsachuu dhufullee baay'ee dhufa ka isaaf rifatee dhufullee hin jira an dhimma akkasiisan qaata dhiise irra daajaan qabu tiktok illee guddachuu baatee mataanaa dhaabatu dantaa kiyyaa miti garuu akka nama tokkootitti nullee keessumaa oduu dubbifnaa wal beeyna dhimma mucaa kanas itti dhiyaataa yoo akka carraa ajandaa ta'etis okee yoo garuu immoo waan akka ta'u taate faana bu'ii guyyaa takka keessatti waan dhabdee fi agarte viidiyoon poosti godhi samboota nullee irratti nuzzannaa kana booda immoo Ahmad mucaa san akkana godhe taananiin kun ijoollee kutaa biroon ilaallatu achumatti warra isatti dhiyaatu warra Ahmaditti dhiyaatu seera illee gaafachiisuu hin danda'an biyya takka keessatti biyya seera guddate keessatti namni tokko dhaadatee akkana si godhachuun hin danda'u dhorga yakka jechuudha. Biyya kamuu keessatti yakka namni sun immoo osoo dhaaduun sun jiru waan tokko taananiin nama biroo illee ta'e abbimasaayii waan ta'eef seera illee hordofamuu ni danda'a tokko lammaffaa yoo seerri sun dadhabamee seerri sun dhabame immoo jechuudha dhugaa rabbi sitti hima seeganni nama tokko obboleessa fi osoo jechaan deebisuu fi danda'u nama miidiyaa kana nuun amma osoo yoo arrabsanii inuma arrabsa muknaatum jechaa waan jedhaa jira jechumaan deebisaaf garuu osmiyyee fuuldura haalli naa mijjataadha yookaan wani tokko naa godhadhee ol ka'ee obboleessa osmiyyee tokko ajjeesuu warra osmiyyee irratti dhaqee mana gubsiisuu warra osmiyyee irratti shira yaaduu hin godhu muknaatum jechaan naa jedhaa jira jechumaan deebisuu fi qabu yoo inni arrabsu yoo inni suura isaa gad deebisu malee hamtummaan ani isaa olitti fudhadhee isa dabarsuuf godhu yoo jiraate wallaalummaadha. Okay kanaaf Ahmad arrabsee jalqaba inni kun deebisee fi sunillee waan sanii qoratee deebisuuf mirqaba. Maatii afarsoo gadi bu'ee jireenya isaanii kakalee isatti rakaa garraa qoratee arrabaan deebisuuf guutuu qaba.
Yoo afarsoo niitii qabaachuu baate obboleessi afarsoo niitii qabu jira. Soqee jechaan deebisuu fi qaba. Malee afarsoodha jireenya isaa dhabamsiisuu keessatti yeroo namni irratti duulee isaan tooraan kana qabsiise isaan ijoollee akka namni viidiyoo irratti hojjetee gurbaan tokko fa'aa ekaraa warra du'ee jedhee baaseetiniin afarsoon fa'aa keessatti herregee kana fa'aa keessatti herregee ibsaa fa'aa jaaldayyuu simuunnatu jechuudha isaa fa'aa keessatti herregee dabbal mootii gaafa keessatti herregee kanneen kana herregee viidiyoon hojjetamee hawaasni warri maatiin keessaa du'e keessattuu sammuu isaa keessatti qabatanitti waan kana gochuun haga lubbuu isaa ajjeesuu deemudha. Obboleessa fi lubbuu ajjeesuun immoo hin barbaachisu waan ta'eef qoradhu faana bu'ii kana booda Ahmad irratti ijannoo fudhatamu yoo Ahmad dadhabe obboleessota kan san eeganii lubbuu namaa miidhe lubbuu namaa miidhe harka deebisan waan ta'eef keessan guruppiin ijaaramee mucaan sunillee soqamee namni ammaa birri naaf hattan usmiyyeen obboleessi kiyya yoo ta'e birri nagaa itti kenninaa na dhabamsiisa hooma xiqqishu akkana zoora malee biratti hima fudhata akka baabilee tooma agarsiisa sanittis dalaysiisanii sanillee harka faluu qaban akkanuma jedhaan minnaan kun natti hin tolwan eenyu miliku أنا قبل المسكين كانوا ستة والله لازم كيسة لو دبسنا رتو جتشو قبل كانوا ما سلا كي تبوا وصوندان كجارتيا سرادو وانو جتمو كابو وجتمو كابان Rakkoo hin qabu. Ani gartee tiniin waa hundaa'u kana amma bakka isaa sanillee gartee waan hundaa'u qoradhee kallattiin ofii kiyyaa'insa waa qabadhee tiniin deemee bakkuma sanuyyuu wanni arabdicha sanillee hanga gibbii sanitti dhaqanii arabdicha sanillee gaafatanii waan hundaa taatee achi taa'ame san hundaa'u gartee arabni hin wallaaltu meeshaa isallee ilaalanii waan hundaa jala deemnee qorannee sawwaayixicha isa bira dhaqeetiin hin deeme sanillee qorannee isa sanillee gartee yoo silkii kanurraa kaasu ta'e immoo yoo innillee silkiin kaafne hiriyoonni isaa namoonni itti dhiyaatan nama birallee kan beeknu ni jira. Waan san namoonni wanni kun gartee waan callifamaa jiru miti gara namoonni gurguddalleen amma haga ammaatti irra haasa'aatiin hin jiran sii galee miti guruppii godhaniitiin jechuudha. Dabsee namaati hanguma barbaade yaa ta'u namni tokko badallee gaafa ta'e jedhe namni obboleessu nama ajjeeftee yoo jette barzarii qaba haadha qaba obboleeyyan qaba waan ta'eef ajjeesee bakka kanaa jiraatti dhaqaa reeffa fudhaa jechuun suni gartee tiniin aadaa keessallee homa jirudha ilma namaa tokko ajjeesanii reeffa isaa baleetti darbanii yookiin immoo waan biraayyuu ta'e hin dhoysan sii galee ifatti namni lafee isallee yoo ta'e hin barbaadata jechuudha. Kanaafuu irra hojjetamaa jira san immoo sillee gartee waan jiru keessan si hima mee inshaallah qorannee akka guyyaa borii guyyaa takkitti kana keessatti waan ifa goonu goone san boodan immoo Oromoo guutuu dabarsinaa nu qofaa miti namni hundi irratti hojjetee waan kana immoo haqa mucaa kanaa baasuun dirqama jechuudha. Dhiini mucaa kanaa waan inni ta'e nafseen jiraatee duus wanni hunduu ba'uun isaa dirqama kan isin jecha kanuma jechuu barbaade karaa safara gara laafoo kiyya rakkoon qabayee. Ayyee mangistuu kee bakka waan jiru keessan naa himi okee? Ayyee bakka asitti haa tolu ayyee. Hawaasa kabajamaa galatoomaa uffadhaa ishii beesti kottu nuti Ramza kasi bu'ee jira. Mataan na dho'ee jira boo wallaahi tasii waan amma fayyaa takka illee hin qabu. Hirriba takka irraa fune guyyaa sadii moo afurii kana guutu. Halkanii guyyaa silkii haasee garas maal jedha garana maal jedha. Rabbi haa mul'isu waa hundaa. Abang, Oh, akkam jirta? jira bobba'uuf deema bakka arabsi shayaa kee dadhabee boo laayii birra isaa dheeraa haasaa ture reebilee laayii birra ture baay'ee silkii haasaatiin ture. Ayo qarrabe. Irraa baaba deeme gastii kee bana achirra rafaa dhaqee yoo gastii bana odda. Mbara bon. Qufa tokko haasawuu yoo danda'u ukkaamsa qufaan beek. Qufan ukkaamsa.